It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Money. Maaltii du'i kalee saalaan wantoota jiidhaadha. Maal inni bishaan hin dhugui? Dhuguma garuu immoo alkoolii baay'ise. Wanta baay'ee si gaddisiisu immoo sumaarii kootii gaarii addatti jireenyatti ta'uudhaan kan du'i dursa wayyoo. Inni ijoo itti qacarame mindaa gaarii argate. Mindaan isaa meeqa ture? Mindaan isaa Majata jela man kuma jatama adraa waaqayyo callisi keessa nama tokko akka hin dubbanne ani as ga'een dhufaati nama tokko akka hin dubbanne callisa dara tole. Booda nuti gara saada malee inni gara keenya dhufu gadda baay'isuun gaarii. Gaddan baay'isuun jajjabaadha. Ammani kallattii malee gara wanta dhufe hin darbaa. Akkuma targaatti dookumentii kana akka ta'etti nama mallatteessuu barbaade. Sababiin isaa obboleessi kee maal akka inni hojjetaa ture miidhaa mamee akka inni nyaachaa ture hunda isaayyuu beeka. Iddoo obboleessa keetii bu'ee akka hojii kana hojjedhu akka na gargaaru barbaada. Dookumentiin kun yookaan obboleessa keetiin ol ta'e malee isaa gadi miti. Karaa hojii yoo ta'e waaqayyo kan beeku namnis kan beeku ammaasini nan dadhabaa wanta akkasii tasuma maashinii nan hojjedhu yoo hojii ta'e jechuudha. Amma wanta sirraa barbaadu ilaaluu dandeessa dookumentii kana. Kunoo ilaali. Dookumentii kana ilaaluu dandeessa. Kana irratti naaf arramtee iddoo obboleessa keetii bu'ee kan hojii kan hojjedhu. Kana duwwaan sirraa barbaada. Mallattoo kee duwwaa akka tasadanaa booda duwwaan barbaada. Tole kanuma duwwaan sirraa barbaada. Ani na jalaa callistanoo nama ni rusee jiramoo? Silaawati mana gaddaa keetti waan akkasii dubbataa. Amma biyyoon akkatti waan akkasii akkamittiin dubbatta? Obboleessa adde. Waaqayyo yeroo balee gara keetti na erganii oolan. Acting like you don't be calling and impressing me.